Ashama akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Abduu Himituu haras viidiyoo haaraatiin walitti deemnee jira. Viidiyoo keenya guyyaa har'aa keessatti appilikeeshinii tokko isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Appilikeeshinichi kun appilikeeshinii baay'ee namatti toluu fi suuraawwan keenya bifa garagaraatiin edit nu godhuudha. Akkasuma alaabaa garagaraa uffachuudhaan uffatoota garagaraa jechuudha, uffatoota aadaa garagaraa uffachuudhaan aappii suuraa keenya edit nuuf gochuu danda'udha jechuudha. Appilikeeshinicha kan argachuudhaaf jalqaba irratti gara Google Play Store yookaan App Store keessanii dhaqxu jechuudha. Ergasii booda gara gubbaa kanatti ol ba'uudhaan Photoshop jettanii search gootu jechuudha. Bifa kanaan jalqaba irratti isin dhufa appilikeeshinichi kun jalqaba irratti isin ba'a. Ergasii booda yeroo tokkoof appilikeeshinicha kan gadi tuqxu bilbila keessanii irratti install gochuu qofa kan isin irraa eegamu. Erga install gootanii appilikeeshinicha kana ni banattu jechuudha. Yogguu banattan akkanatti isin dhufa. Ergasii booda gara gadii kanatti bu'uudhaan iddoo eda'u kanarra tuqxu jechuudha. Erga eda'u kana tuqxanii garanatti isin keessaa isin as keessaa suuraa keessan ni filattu jechuudha. Anam fakkeenyaaf suuraa itti qaatafarii kanarratti okay jedhu. Erga bifa kanaan okay jedhee ammas gara gubbaa kanatti ol ba'uudhaan iddoo loogoo kaameraa kana biraan iddoo raayitii kanarra tuqaa jechuudha. Ergasii booda garanatti isin geessa isin suuraa keessan kana gara alaabaa feetaniitti jijjiirachuudhaaf yookiin kalaanuma uffata keessanii kana jijjiiruudhaaf iddoo closes jettu tanarra tuqxu jechuudha. Gara gadii kanatti bu'uudhaan iddoo closes jettu kana yeroo tokkoof gadi tuqxu. Ergasii booda bifa kanaan processing godha jechuudha. Ergasii booda isin as keessaa gara gadii kanatti bu'uudhaan uffata bicha kalarii jijjiirachuu barbaaddan gara gadiitti bu'uudhaan as keessaa tuttuqaa jijjiirattu jechuudha. Kun bifa hedduutu argama jechuudha. As keessaa kalarii barbaaddanitti jijjiirattu jechuudha. Yoo suuraa keessan kana gara alaabaatti jijjiiruu barbaaddan akkasuma waan biraatti jijjiiruu barbaaddan iddoo custom jedhu kanarra tuqxu. Iddoo custom jedhu kana erga tuqxanii yoo fitan gaalarii keessan keessaa fudhachuu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo Google irratti search gootanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ani Google irraa isinitti agarsiisu. Erga yeroo tokko Google keessan gadi tuqxanii gara gubbaa kanatti ol ba'uudhaan waan barbaadan jettanii search gootu jechuudha. Suuricha barbaadan kaa'achuudhaaf waan numa feetan jettanii search gootu. Ana fakkeenyaaf alaabaa Oromoo jedhee barreessu. Alaabaa Oromoo. Erga bifa kanaan barreessee booda search godhuu qofatu narraa eegama jechuudha. Kunoo erga alaabaa Oromoo jedhee akkanatti alaabaa hedduutu naa dhufe as keessa alaabaa barbaade soqadhee irratti okay jedhaa jechuudha. Ana fakkeenyaaf alaabaa kanneen keessaa isa kana filadhume. Ergasii booda bifa kanaan isin dhufa isin gara gadii kanatti gadi bu'uudhaan iddoo use text iddoo jedhamu tanarratti okay jettu jechuudha. Yeroo tokko qofaaf okay jettu. Ergasii kun bifa argitan kanaan naaf bahee jira jechuudha. Alaabaan kun baay'ee xiqqaatee hin jiru. Fanam as ufitti as harkisaa jechuudha. Quba lamaan qabuudhaan ufitti as harkisaa uffata kana qaama hundaan ga'uuf ufitti erga as harkisee booda kun bifa kanaan naasirra taa'ee jechuudha. Ergasii booda ifa isaa kana hir'isuudhaaf yookiin immoo itti dabaluudhaaf iddoo tanarra tuquudhaan jechuudha. Yoo fedhe gad harkisaa yoo fedhe immoo ol harkisaa jechuudha. Alaabaa kana bareechisuudhaaf jidduu tanatti hodhiis baay'ee filatamaadha. Erga bifa kanaan edit godhattanii booda maal gootu gara gubbaa kanatti ol ba'uudhaan iddoo qastii tanarra tuqxu jechuudha. Iddoo qastii gadi mul'istu tan isiirra okay jettu. Ergasii booda suuraan keessan bifa bareedaa ta'een karaa salphaadhaan alaabatti jijjiiramuudhaan save ta'ee gara faayilii keessanitti isin dhufa jechuudha. Akkasuma suuraa keessan kana kilaboota fakkeenyaaf Arsenal, Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Barcelona waan akkasii sanniinis gochuu ni danda'ama. Uffata akkasii sanniin karaa salphaa ta'een uffachuu ni danda'ama. Isinitti agarsiisu yeroo tokko Google ni tuqxu. Ergasii booda kilabii barbaadan search gootu jechuudha. Ana fakkeenyaaf Liverpool jedhee search godhu. Liverpool erga bifa kanaan search godhee booda
armaa Liverpooliitu na dhufaa jechaadha. Armaa Liverpool kanneen keessa tokkoon fadhaan fakkeenyaaf suura armaa Liverpool kanarratti okay jedhu yeroo tokkoof ergasii booda akkuma duraa san gara gadii kanatti bu'uudhaan iddoo use text jedhu irratti kutu kun akkuma argitan suuraan itti qaatafarii kun suuraa logo Liverpoolitti naaf deebi'eet jira jechaadha. Bifa kanaan gadi siisuudhaan gadi harkisuudhaan sisirreessaa jechaadha. Kun akkuma argitan bifa bareedaa ta'een suuraa kana daqiiqaa muraasa gidduutti bareechisee jira jechaadha. Ergasii booda wanti isin irraa eegamu maalidha? Suuraa kana save godhachuuf garuma gubbaa kanatti ba'uudhaan iddoo qastii kana tuqxanii save godhattu jechaadha. Bifa salphaa ta'een gara faayilii keessanitti isin darba. Amma fakkeenyaaf gara faayilii kootii deemee haa ilaalu. Kuno akkuma argitan kana suuraan ani amma edit godhe sun garanatti naaf ba'ee jira jechuudha. Gara faayilii kiyyaatti bifa bareedaa ta'een kan alaabaas kun alaabamaan kan amma Liverpool jedhee search godhee armaa Liverpool itti deeffadhees naaf ba'ee jira jechuudha. Bifa kanaan suuraan duraa sun kana ture amma immoo kanatti naaf jijjiiramee jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee bareedaa ta'edha. Bifa salphaa ta'een aappii suuraa keessan edit isiniif gochuu danda'udha jechuudha. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuudhaan hiriyoota keessanii fi namoota biraa akka taasisaa. Viidiyoo biraatiin hamulitti deemee turtii gaarii isin haa ta'u. Nagaatti.